Hayyan nagaan araarri waaqayyoo lafa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni chaanaalii Abeeloo fi akkam nagaa keessanii ani nagaa guutuun qaba nagaa irraa faa galanni waaqayyoof haa ta'u isinis nagaa irraa faa akka qabdan abdiin qaba waaqayyoo irraati. Innaa guyyaa har'aas waan ta'e isiniif qabadhe dhufeen saraa namoonni baay'een gaaffii hedduu na gaafataniittan keessaan ni jira warree yaada jajjabina naa kennitanis hedduu isin galateeffadha waaqayyo isinaa eebbisu jabaadhu si duukaa jirra jettanii laayik sheer sabiskiraayib gootanii kan na faana turtanii har'as warreen chaanaalii kiyyatti hin dabalamne laayik sheer sabiskiraayib gochuun na duukaa ta'a isiniin jedha. Har'ammoo wanta kana isinii qabadhee dhufa baay'ee faayidaa hedduu irraa kanan argadheeru'a. Isinis akka irraa fayyadamtanii abdiin qaba isiniin jedha. Maayinni maal akka irraa hojjetadhe maalis akka hojjedhe walumaan deemnee viidiyoo isaa walumaan hojjannaa gara hojii isaatti hin dabarraa na wajjiniin ta'a isiniin jedha jaalatamtoota kiyya. Warri chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taatan immoo sabiskiraayib gootanii na jajjabeessuu akka hin dagatinaa. Amma gara hojii isaatti gallee jirra. Innis maal akka nu barbaachisu qurunfullii namoonni baay'een qurunfullii manaa qabdu. Araboonni hedduun qurunfullii manaa qabu. Akkasumas zinjibila irraa laaxee qunciseen jechuudha qopheeffadheen jira. Amma akkamitti akka qopheessu na ilaalaa na hordofaan isiniin jedha. Kino amma zinjibila isaa xiqqeessa'ee kukkutadheen jira. Asumaan kalaaxa qopheeffa'ee jira. Kalaaxa kiyyatti naqadheetaniini nan isin agarsiisa. Dirqama tahanuu qabna daakuu qabna jechuudha wal faana. Lamaan isaa akka sirriitti daakameen isan booddee calalanna. Bishaan xiqqoo ho'isa'een jira. Kunoo bishaan kanatti ho'ifa'een jira. Hagaa akka inni daddafee isinii caccawutti kun akkanatti itti naqattu jechuudha. Haguma rifeensa keenya gaha jettanii yaaddanii itti naqattu. San booddee kalaaxa goona. Kunoo amma kalaaxa kanatti daakadheetanii nan isin argisiisa. Sagaleen isaa kunoo amma kalaaxa daakadheen jira. Isaan booda calaltuu yookiin immoo gingilchaa baay'ee xibiqii ta'etti gingilchannaa jechuudha. Na hordofaa. Calalee isin argisiisa hundumasaa. Kunoo haala kanaanii akkasittiin ergaa calalattaniiti bakka kunoo kana fakkaata. San booddee kunoo gaarshaa barbaadanitti naqachuu dandeessu. An ammaaf kana qopheeffa'ee jira. Innaa ittiin naqadha itti naqee isin ittiin argisiisa. Kaameraa namnaa qabu hin jiranne fi na jalaa hangalaa waan ta'eef qas je'ee itti naqadha. Na hordofa. Kinoo amma itti naqadheen jira dibadheetaniinis immoo nan isin argisiisa. Yoo viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayik sheer sabiskiraayib godhaa na duukaa bu'aa isiniin jedha wanta faayidaa qabu wanta itti fayyadame hunda isin biraan gahaa isinis na hordofa. Yuutuubii ani erga banee ji'a sadiiti viidiyoo kana waraabuu jammares kunoo ji'a sadiidha erguma siitii dura garuu ani maaskii adda addaa rifeensa kiyyatti nan godha nan fayyadama. So amma immoo erga fayyadamuun kun oollee yoon bara'e waan ani irraa faayidaa argadhe immoo uummata kiyya birallee akkan geessisu jedheen barbaadee jira. Rifeensi koo duruu yeroon filu ture baay'ee tokko ni buqqa'a ni caccaba bakka hin jabaata akka qoraaniitti jechuudha. Inna isin immoo akka itti fayyadamtanii bu'aasaa irraa argitanii amma galata waaqayyooti bakka haga inni bahu isin argisiisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan haga inni bahu jechuudha. Dura hoo yeroo rifeensa kiyyaa filu tokkoon isaa narratti na fuju tokkoon isaa bakka hamma kanaa baay'een hamma kanaa fuudhama. Amma garuu kunoo ija keessan duratti filaa akkanii ashameerutti jechuudha. Yeroo hundumaa bakka 4 bakka 2tti hireen fila waan ta'eef bakka haga inni jijjiirama inni baay'ee na argisiise baay'ee tokko qurunfullii kana engaddallee akkanuma dibadhe isin argisiiseera. Akkaataa engadda zayitii isaatiin nan ejjedhe har'a garuu bishaanii nan ejjedhe. Innaa inni engaddaa hin miicu'anii akkanumaan itti fayyadame malee jechuudha.
zayitiidha jechuudha. Amma suman itti engaddatti dibi'a zayitiinsa homaa tokkollee hin miinyee ani fooliillee hin qabu baay'ee tokko namatti tola. Innaa haala kanaanii itti diba'eetaniin ammallee nan isin argisiisaa baay'ee faayidaa qaba dhugaa waaqaa itti fayyadama kunoo rifeensa kiyya akkanatti laslas godhee baay'ee hin bareecha. Innaa itti fayyadamaa isiniin jedha shakkii tokko malee sodaa tokko malee itti akkasiin fayyadamtanii yeroo hedduu rifeensa kiyya akkas godha. Lamatti babbaqsaa rifeensa keessanii akka inni gogaa keessa isinii galuuf jechuudha faayidaa isaa argachuuf jecha haala kanaanii kunoo kan fakkaa kun akkanitti ni buusa. Baay'een keessan sodaachuu ni dandeessu foolii gu'ata jettanii otoo madaamiin bukkee keessan jirtuutii dibachuu hin dandeessu kan madaamiin jechuudha otoo isheen jirtu dibattanii qopheeffattanii kaawwattanii otoo isheenii isin faana hojjettu illee itti gargaaramuu ni dandeessu. Maaliif foolii tokko itti qabu dhugaa rabbiitii hojjettanii ni argitu foolii waanta kana waan barbaadanitti qaqayyartanii gaafa zayitiis gaafa ruuza bishaansaas gaafa shunkurtii bishaanis bakka viidiyoo baay'ee itti hojjettu ደግሞ baay'ee namatti tola faayidaa hedduu qaba dhugaa kun. Hin dhangalaasu zayitii yeroo harka keenyatti baadiyyaa goone akkas keessaa kunuun nu jalaa dhangala'a garuu kanatti hin dhangala'u kun akkasitti rifeensa keessanitti dhangalaafattu. Masaajii kan dagan masaajii barbaachisaa. Bilbila keessan otoo ilaaltanii galgala yeroo argattanitti akkasittiin bu'aa baay'ee irraa argattu. Dammoo yeroo miiccan kana saabunaan shaambooitti gochuun barbaachisu. Kun wanta tokko fooliin qaba. Dhugaa baay'ee tokko das nama ja'a. Waaw. Anna saabunaa ittiin godhiina andoom yeroo miiccanii isi yeroo miiccan saabunaa raasu ittiin godhiina gaafa isa akkasii zayitan qabu ammaan kanan itti godhee bas zinjibilaaf bushaan zinjibilaaf qurunfullii qofadha waan ta'eefi zayitallee nan barbaachisu zayitallee ittiin goone isa kanaafu shaamboo itti gochuu yookiin immoo saabunaa itti gochuu illee siniin barbaachisu bushaanumaan liqliq gootu bakka xiqqeessitanii rifeensi keessaniin goggogu baay'ee sin fayyada. Ani amma kunoo haala kanaan boru ganama yeroon ka'u jechuudha itti maan bula'an kana ittiin bulaamaa tokko rakkoo hin qabu ammaan galgala dibachaan jira waan ta'eef ijaan galgala dibadhee yoo itti bule wanta rifeensa kiyya miidhu tokkollee hin qabu inni kun jechuudha. Rifeensa kiyya hin miidhu innaa akkasitti dibattaniiti ittiin raftanii ganama yeroo kaatanii bedrii ganamaan kaataniitiin rifeensa keessan akkuma fuula keessanii bishaanumaan liqliqi gootanii miiccattu bas miiccattu wanta tokkollee isin rakkisuun qabu jechuudha. Kunoo haaluma sanaanii asirraanis akkanuma akkuma sanaatti hunduma isaa kun akkas ga'ee jira ilaala. Na viidiyoo isinitti dheeressu jedhanii kutee isinii waraabee kunoo ilaala. Kana fakkaata kunoo
Haaluma kanaan kun akkas godhaatiin bulaa borganama miicadha. Yoon kanaachi immoo saa'itii tokko qofa yookiin saa'itii lama qofa saa'itii isin barbaadan saa'itii isin firii taatanii itti ofirraa miicuu dandeessu. Akka maaskii isa kaanii yoo nurra ture rakkoo nurra fida wanta tokko jettanii hin yaadda hina wanta tokkollee rakkoo hin qabu. Innaa jaalatamtoonni kiyyaa hadaraa keessan like share subscribe go'ammoo na jajjabeessaa hin irraanfatina. Gaaffii barbaadan na gaafadhaa yaadallee naaf kennaa isiniin jedha. Lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u. Nagaan nagaa Kiristoos lafa jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u. Turtii gaarii hanga gaafa guyyaa biraa waa biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Ciao. Nagaan